Asha marka fuudhee hordoftoonni Abduu Moobaayilaa bijjaala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayilaa subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illee isin simannaa. Daa'imaa erga du'ee awwaalamee waggaa 4 booda deebi'eetiin ka'ee argamee jedhameetiin ajanda guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraatti kaawwanti akkanaa kun dabree ni dhufa. Mee dhuguma daa'imti kun du'ee ka'ee akkasuma waggaa 4 booda amma argame. Warri faamiliin isaa maal jechaa jiru akkasuma agartee dubbiin heddummaatee seera biras geetteeti jirti. Kan biraa immoo kan daa'imti kun kiyya jedhus as baheeti jira. Waa'ee viidiyoo Caalaa Bultumeetii fi Andu'aalam irrattis waan isin jedhuun qaba. Agarumaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti mee gara daa'ima du'aa ka'ee kanatti osoo achiin dabarree viidiyoo kaleessaa irratti Caalaa Bultumee irratti akkamitti murteessitanii Andu'aalam Gosaa ifa bilisatti waan nu hime adda nuuf hin baasne waan inni himate kana qofa laaltanii murteessinaa namoota hedduutu akkamitti gara tokko gortanidha. Gara tokko goruudhaaf osoo hin ta'in ammatti nuti information kan arganne fakkeenyaaf BBC illee gabaaseeti jira waan kana akkasi quba qabaadhaa. Caalaa Bultumee irratti maaliif qeeqa dhiyeessitu warroonni akkasiin nu fudhatan qeeqa dhiyeessuu miti beeki. Caalaa Bultumee nama dinqisiifadhu keessaa nama tokkoon gochi kun yoo dhugaa taate kan obboleessa irratti shugguxii fudhachuudhaa kuni sirrii miti. Caalaan sabboonaa goota akkuma jettan san akka tahuu fi dhugumatti sabboonaa tahuudhaaf namni jalqaba amala qabaatudha. Obboleessaa irratti shugguxii fudhachuu osoo hin tahin goota jechuun nama gartee diina firarraa qolatudha. Nama gartee fira ofii obboleessa ofii irraa diina qolatudha. Artistiin Oromoo qabsaa'aadha dhugaadhaan ni beekna. Caalaa Bultumee qofa miti. Caalaan gahee guddaa taphate qabsoo Oromoo keessatti jechuudha. Kana namni hin beekne tokko illee hin jiru. Waa'ee master pilaanii yeroo ka'amu artistoota Oromoo keessaa adda durummaadhaan sirbi isaa ka'u Caalaa Bultumeeti jechuudha. Ni beekna san. Garuu amalli hoo jiruu fi jireenyi isaa amalli hawaasaa waliin obboleeyyan isaa waliin jiraatu akkamiidha. Namoonni hedduun ammoo isaan kan irratti wal lolan waa'ee dubartiiti akkasuma Andu'aalam ammoo kan inni amma jedhee sirreessee fofooyyessee nuu himee ka jedhudha. Komantii keessan dubbisaatiin ture. Haaluma san hundaaf iyyuu jechuudha. Caalaa Bultumee haga ammaatitti waan dubbate hin qabu. Fakkeenyaaf kaleessa eega Andu'aalam dubbate booda viidiyoo yaani callisuu wallaalaa miti ka jedhu wayii sirba wahiitii waliin footoo ofii qofa gadi dhiise jechuudha. TikTok irratti haga ammaatti waan dubbate hin qabu. Caalaan yeroo garagaraa social media irratti waan irra gahame dafeeti dubbata. Akkasuma BBC ammoo arran tana kan odeeffatee maxxanseerraa makiinaan dheengaddanarraa caccabsan jedhee inni maxxanse kan aksidantii amma dura mudateedha. Kaleessa gaafa san makiina sanii akka harkaa hin qabnedha. As keessa cubboo hedduutu jira. Maxxansuma isaa kan gartee gaafasiisan keessa ulaaltan cubboo hedduutu jira. Waan nuti goone nuti waan social media irraa walitti funaannannee fi akkasuma waan namoonni itti dhiheenya jiran kan Finfinnee keessa jiran kan waan kana gartee haga tokko itti dhiheenya qaban odeeffannirraa dhaabbannee dubbanna malee Andu'aalamis Caalaanis ilmaan keenya artistoota keenya lachuu kan jaalannudha. Garuu gochi kun sirrii miti. Gaafa South Africa waan akkasiisaniin akkasitti gartee jedhamaatiin ture gaafa sanis akkasumatti haguugamee namni kun nama gartee qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphate ammas Oromoo walajjeesseen homaa faayidaan qabu du'a biraa babal'isa jedhamee bar gaafa san haga OMN iyyuu komatamu akka gahee ni aartii yoo ta'e jechuudha. Keessattuu dhalattoonni Jimmaa OMN waan kana maaliif dubbatu dhabe haga jedhu takka jechuudha. Maaliif Oromoo jidduutti waa'ee du'aa gabaasuun miidiyaan guddaan kun sirrii miti jennee gaafa san akkasi Caalaa Bultumee irraa qolataa ture jechuudha. Wanti kun yoo sirratee Caalaan dhugaadha akkuma gartee goota akkasuma gartee qabsaa'aadha jennu san amala isaa digriin jalqabaa namni akkuma Dr. Ali Birraan fakkeenyaaf karaa aartiitiin harki harka nyaatu diina isaa malee jedhee ture Ali Birraan jechuudha. Harki harka nyaatu ammoo gantuu jedhama goota osoo hin taane jechuudha. Kanaafuu akka gartee gantummaan taane akka gootummaa ta'u fakkeenyaaf Andu'aalam osoo lubbuun isaa gaafsan dabarte faannoo miti abbaa barbaadeef jidduu haaseenu maal jedhama. Biyyuma seera jiru keessatti yooma akka inni jedhu san fakkeenyaaf dhalataa faannoo ta'e akkamitti irratti dhukaafama. Yoo dhugaadha wallolli wahii cubbuu wahii keessa jiraate karaa biraatiin karaa manguddumaatiin karaa gartee seeraatiin waa karaa hedduutu jiraachuudha. Karaa humna shugguxiidhaatiin osoo hin ta'in obboleeyyan ofii irratti kaniinuu as deebi'anii ammoo maqaa faannoon namarsite jedhuun jechuudha. Kan BBC irraa odeeffate ilaalaa fakkeenyaaf makiinaan suni kan gaafa siitiimi kan amma dura aksidantii mudate namni biraa kan maqaa of dhahuu hin barbaanne kan kana nuu kenne information kana nuu kenne kan jedhanidha. Kanaafuu gabaasa BBC maxxanse jalallee seenaatii dubbisaa waanuma Andu'aalam jedhisanidha kan BBC dhiheesselleen jechuudha. Kanaafidha malee nuti as keessa dhugaan eenyu fakkaate kan Andu'aalam san oguu dhageeffate viidiyoo daqiiqaa lamaa san keessaa waa hedduu hubattaa jechuudha. Ammoo kana durattuu waa beeqa dhagahaati turre jechuudha waa'ee Caalaa Bultumee irratti jechuudha. Malee Caalaa Bultumee eenyuun akka ta'e namni gaafa dura akkam akka ture qabsoo Oromoo keessatti keessattuu waa'ee master pilaanii keessatti akkam akka ture kana yeroo isin jedhu waa'ee garaagarummaa siyaasaatti waliin qabsina. Jarri lachuu baalagizeedha. Tarii siyaasa garaagarummaa siyaasaa waan qaban natti fakkaatu Andu'aalamii fi Caalaanis jechuudha. Yoo
dhuguma rakkoon isaan jidduu waa'ee dhalaa saniin waa'ee dubartii saniin jiraate akka hundattuu qaanessamaa bar yoo waa'ee dubartiitiin ta'es yoo akkuma aanduu alam jedhe sanii nama irratti hin dhukaasin sababa jedheeniif yoo ka jedhu gara lachittuu kara kamittiyyuu an bar kallattima ittiin caalaa qulqulleessuun dhabe anna yoo dhugaa feetanan isinis mee laala taa'ati maxxansa isaa sanis laala waan aanduu alam jedhes laala kallattima kamiiniyyuu karama kamiiniyyuu jechuu kiyya akkasitti nuuf hubadha malee aanduu alamis obboleessa kiyya caalaanis obboleessa kiyya garuu obboleessa garaa keetii tokkollee yoo inni waan taanu jette ati bulguudha nama nyaata jetteetiin qeequun abaaruun dirqama keeti waan sanirraa akka sirraaf obboleessuma garaa keetii ka hojii dhalattee jechuudha caalaa akka nama jaalatuu tokkotti haasirraa of qeeqaa jira inumaa warra faarsuu kanarraani nuhii qeeqaa jiru abaaraa jiru kanaadha lubbuun namaa taphaa miti lubbuun namaa kallattii kamiinuu achi qabaa as qabaan qabdu jechuudha caalaan sirratee akkuma ati jettu san gootu san akka ta'uuf qabsaawaa san akka ta'uufidha malee caalaa fi aanduu alamisi obboleeyyan artistoota qaqqaalii qabsoo keessatti dhugaa dubbachuuf ammoo caalaa bultu beeti gahee guddaa kan taphata jechuudha namni kana haaluun jiru jechuudha ammatti ammoo haalli caalaan keessa jiru waan aanduu alam haasa'e kana ati duratti illee haasamaa ture waan ta'eef kanaadha yoo caalaan dabalataan waan kana miidiyaadhaaf haa ta'u sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaa irratti haa ta'u dhugaan gadi bahee viidiyoo irratti wanni ta'ame kana jedhe takka takkaan ammoo kan inni illee akkuma aanduu alam maxxansu kana taate viidiyoo isaa irra dhaabbannee waan dubbannu ni qabnaa jechuudha waan aanduu alam dubbatan keessaa maaltu sirrii miti jetteetiin fudhattaati dhugaadha bal'inaan keessa deddeemee ijoollee wal lolanii sun maalirra wal lolanii akkamii ifaan dhaamuun irratti dhaamuun akkamii akkuma hundattuu haa ta'u shugguxima fudhatee dhukaasuun kallattii kamiinuu fudhataman qabu jechuudha jedheetiin amanaan garuu ammoo dhugaa isaanii rabbi haa baasu kan jedhudha kuni qaja artistoota kennaa fi artistoonni kenna qabsaa'ota akkuma amma jenne kana jechuudha qabsaawaan ammoo amala jalqaba dura jechuudha hawaasa isaa yoo inni ofii isaatiif artistii tachuuni saba kanaaf sagalee ta'a saba kana jumlaan saba Oromoo iyyuu haa ta'u namni kamiyyuu fakkeenyaa fi saba kana obboleessa isaa jechuudha obboleessi yoo wadhabe iyyuu namni beekamaan guddaan kun jechuudha namni guyyaa takkaan dogongoree namaa wanni dhaba caalaan fakkeenyaa fi akkuma amma jenne South Africa irraa haga ammaatti akkas hamatamaa waan garaagaraatiin hamatame hayyee eega rakkinni guyyaa takka yoo nama mudate waa'ee gara lubbuutiin rabbuu nama hin mudini yoo nama mudate guyyaa takka dogongore jedhamuu danda'a garuu deddeebi'amee yaaliin akkasii waan akka shugguxi yoo kan yaalamu taate keessattuu obboleessa isaa obbolummaa kallattii hedduuni anaafisi caalaa artistummaadhaan saahibummaadhaan aanduu alamiif inni wanni biraa ka isaan jidduu jiru jiraatu danda'a waa'een akka dhalaa ka jedhamee kun jechuudha osoo obbolummaan akkasii jiru osoo karaan biraa jiru garuu akkasumattuu gadi bahee nama ajjeesuu hin barbaanne faannoon nama arsite akkas taate makiinaa duraan caccabe ka aksidantii biraatiin caccabe osoo qabatamaan jiru kan namoonni biraa suuraa kaafatanii maal jedhan ara BBCdhaaf haa kenname ilaala akkasitti osoo jiru aan makiinaa kan akkanarraa godhan jedhee as keessa mee ilaalaa shira poolisii eenyummaan hin beekamne waa hedduudha jechuudha kan dubbatame kanaafuu hundaafiyyuu rabbiin dhugaa haa baasu artistoota hedduu qabna Finfinnee keessa qabsaa'ota hedduu qaba waan akkanaa kana mudannoo akkanaa kana fakkeenyaaf waan dokumentii akka dokumentari akkanaa kana agartanii jirtanii duraan kabiraa irratti jechuudha hin agarre jechuudha kanaaf jennaan haasirraa ofiin caala bultumee waan jedhan dinqisiifata caala bultumee irraa nama tokko garuu waan dinqisiifadhuuf cinaacha dadhabaa isaa kana ammoo akka sirraa of jedheeti jechuudha akkasitti naaf hubadhaa isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee daa'ima du'ee waggaa 4 booda mul'ateedha ajanda guddaa kan ta'e sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha zoonii silxee keessatti wanni kun kan tahame maatii islaamaa irraa kan dhalateedha daa'imti kun eega du'ee waggaa 4 booda isumaa magaalaa keessa deemu maatiin beekuu kan ollaadhaa qabee nuu fideedha maatiin isaanii inumaa kana qofaa miti akkuma agartan kana jechuun namoonni kun hundi kunoo kan akkanatti wal gahanii daa'ima waggaa 4 booda du'eetiin ka'ee argame jedhamee akkanatti ollaan fageenya irraa kan wal beekuu fi ollaanis firri fagoo jirulis akkasitti deemeetii dhufee kan ajaa'ibumaa yookaan ammoo waggaa 4 booda du'eetiin gartee awwaalaa ka'ee mul'ate jedhameetiin akkasitti itti deemeetii ilaalaa jechuudha. Inni kaan ammoo gartee wannummaan daa'imti eebbaa ebaluu kan akkasii gartee gaafa duraa boochifanne du'eetiin du'aa ka'ee mul'ateedha kan jedhudha. Ammoo osoo kanuma jedhamu iyyuu aanama san keessaa daa'imti nu jalaa bade kanaafuu iyyaafataaf illee gabaafanneeti poolisatti illee beeksifanneeti ture kan jedhu maatiin biraa kennaa daa'ima nu galcha hadaraa seeraa kan jedhu jala dhufeeti jira jechuudha. Waa'ee namni du'ee qabrii ka'ee amma dubbiin duuba poolisa keessallee seentee jirti jechuudha jechuun qaama seeraa jidduu seenteeti jirti. Qaamni seeraa jidduu seentee eega gartee namni biraa kenna daa'imti kun jechuudhaan himatee daa'ima dho'isanii akkuma agartan kana maskootii ilaanii kan nama daawwachiisu keessattuu miidiyaan habashoota ajandaa guddaa godhateeti jira jechuudha waan nama ajaa'ibu namni hedduun ammoo waan uumama rabbiitti waan addaati jedhee kan akkasitti ajaa'ibullee jira ammoo karaa amantiitti yoo kan fudhannu taate namni du'ee ka'uu hin jiru kan akkasitti jala muraa beeka abbaan daa'ima kana ammoo fakkeenyaa fi kallacha kanarraa bakka inni gartee gurraacha qabu kanarraa mucaan kun gaafuma duraatti qaba amma immoo xiqqashoo irra bal'atee mucaan kiyyumaa wanni addaa homaa tokkollee nuu hin jiraatu jechuudhaan irratti dideeti jira inumaa kan manatti qollofaniiti amma namni daawwachuu barbaadu maskootiirran daawwata qaala'ee jira jechuudha
Itoophiyaa keessatti waan hin taa'amne fakkeenyaaf gaangeen dhaltee waan adda addaa kun dabree hin taa'ama waan uumamaan irratti hin jirre jechuudha. Fakkeenyaaf gaangeen hin dhaltu garaan isii ilmoon baadhatu hin dhaltu jechuudha. Sunis ta'ee ture jechuudha. Dhiheenyuma kana akkuma isin yaadattan waan addunyaa irratti ta'ee hin beeknedha. Amma kunis waggaa 4 booda du'aa ka'edha. Anamma akkanatti fakkaatutti kaawwanni kun haga adda bahuun beeyna kallattii seeraatiin yeroo teknooloojiin tolee jiru kana keessatti dhiigatu ilaalamaa DNA waan jedhamutu jira. Dhiigni ilaalamee kan eenyu akka taahame adda ni baafamaa. Haa ta'uuti an akkanatti fakkaatutti warra nu jala bade jedhu san daa'imti kan isaanii ta'a. Tarii ammoo waan kana ammoo ajandaadhaaf illee ta'uudha danda'a. Wanni akkanaa kun dabree ni mul'ata jechuudha. Ammoo yeroo har'an tanaa ilmi kun kiyya keetii miti waan jedhamu irratti DNA salphatti addaan baasa waan daqiiqaa takka lama keessatti addaan bahuu danda'uudha jechuudha. Akka amantii kennaatitti fakkeenyaaf akka amantii musliimaatitti ilmi namaa tokko eega du'a keessaa ka'uu hin danda'u kan gaggabee osoo awwaaluudhaaf deeman du'e jedhamee itti boo'amu bakka gaggaba baay'ifatee kan ka'u jira. Kan ammoo awwaalamee waggaa 4 booda du'aa ka'e fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti namoota gartee eega du'anii booda ka'an dubbatee lafa kaa'ee jira. Wanni haaraan homaa wanni adda haaratti amma uumamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun tarii ajandaadhaaf yoo ta'ame yookiin ammoo akkuma amma jenne kana namni ammoo ilma isaa ka du'e tokko dhugaadha irraa abdii hin muratu yoo wal fakkaate kenna jedhee fudhatuu danda'a. Akkasitti hisaabuudha danda'a yookiin ajandaa ta'a. Daa'imti kanuma amma namni biraa itti argamee gartee daa'imti kenna nu galcha hadaraa seeraa jedhanii barbaadaa jiranii warri kunis nuti ilmoo kenna gartee ka du'aa ka'ee arganne hin deebisnu jechuudha. Anti qollofanii maskootii keessaan daawwachiisaa jiran kan biyya ajaa'ibaati Itoophiyaan tun dhugumatti Itoophiyaan tun biyya guddittidha. Waan addunyaa irratti taa'amee hin beekne jechuudha. Hundaafiyyuu waan tahamu walumaan dhayinaa ajaa'ibsiisoo guddaa ta'eeti jira. Miidiyaan gurguddaan hundi waa'ee kanaa hafarsaati jiru jechuudha. An Abduu Moobaalaa Biraayii hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan tura.